Ashamaa harka fuune jaalatamtoota fi hordoftoota koo nagaan jaalalli iddoo isin jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jecha namoonni yuutuubii kootiif haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootiitti dabalamaa isiniin jedha. Akkuma suura irraa argitan micoon kun biyya Beeruut keessatti lubbuun ishii guyyaa kaleessaa darbe akkaataa itti lubbuun ishii darbe immoo dhukkubsachaa turte jedhame. Wotoo dhukkubsattee mana yaalatitti deddeebi'aa jirtu danda'amuuf didee guyyaa kaleessaa lubbuun ishii darbe jira. Kun immoo namni nan nyaatadha jedhee biyya namaa keessa walii gadi otoo deemu lubbuun isaa iddoo itti ba'uun beekamu waan ta'eef dhalattuu godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu Shukuteedha jechuudha. Maqaan ishii Gaaddisee Baqqalaa jedhamti. Adaraa keessan sheer godhaa amma maatii ishii bira ga'utti sheer gochuu inni isinaa namoonni viidiyoon kun isin bira ga'u sheer godhaa isiniin jedha. Keessattuu warreen namoonni baay'inaan isin hordofan adaraa keessan sheer gochuu hin dagatinaadha. Namoonni viidiyoon kun isin bira ga'u sheer adaraa keessan yeroo ammaa inni waan siyaasa odeeffamu dubbachuuf namni dhaggeeffachuudhaan baay'ee ariifata. Kanarratti gadaantummaa ta'ee jira jechuudha. Kanarratti haa gargaaru adaraa keessanii sheer gochuu hin dagatinaadha. Sheer godhaa namoonni viidiyoon kun isin bira ga'u adaraa keessan.